mootummaan Itoophiyaadhaa dhaggeeffadha. Seera biyyattii diiganii uummanni kun nu miidhaa jiraa jechuu. Seera ni kabachisiiftanii seera kabachisiisa. Seera kabajnee isinitti himachuutti jirraa jechuu. Yookaan lola sablammiiti yookaan ta'u ta'e walitti gadi baanaan siinjee mixiree garatti naaftu. Madda walaabuutis burqaa keenyaatti dhumnaa jechuu keenya biyya abbaa keenyaati. Yaadannoo abbaa keenyaati ka waaqoo guutuuti. Ka jaadamsaa iddoo abbaa keenyaati. Ka Hussein Buneeti. Biga baafatu. Kanaaf seeraa fi heeraan ummanni keenya gadi bahee dubbachuu qaba. Waa cabsuu, waa diiguu, waa arrabsuudhaa miti. Nuti warra siyaasaati miti. Nuti gaafii abbaa biyyummaati, abbaa mirga namummaati. Silaaba siyaasaati miti ummata. Abbaa biyyaati. Haqa keenya sarbame. Gaafii ummataati akka ummatatti gaafannaa jechuudha. Biitii yoo cabsines biyya ta'ee caccabsina. Kaayidaa ki caccabsi arrabsi jechuu ni danda'an. Ni beeytaa jechuu ifa ta'a nuura. Ano ganaa miti ummataa barba. Ano Oromoo barba. Ati Oromoo barba. Irratti aangoo barbaadaa fi naatoo hoogganaa fi naatoo kana kaasee keessaan nun jirtu nuti. Namatti toleetu kana haasawa. Waa'ee ummata keenyaati. Waa'ee haadha abbaa keenyaati kan dubbachaa jiru. Waa'ee abbaa keenyaa akka haadha abbaa keenyatti naa hojii dubbattaa? Oromoo taatee naa hojii dubbattaa? Mirga Oromoo naa hojii falmitaa? Mirga hoogganaa kamii kan fedhan? Mirga dhaaba siyaasaa kamiin fedhan? Ummata Oromoo adda duree nu godhattaa? Saba Oromoo adda duree nu godhattaa?